yoo muslima taateef irreechi sin laallatu. Wanti tokko nu godhu guutee jira namana sababa maaliif jedhee malkaaf tulluutti amana. Irreechi shirkiidha jaallattus jibbituu maqaa oromummaa warrachi sirbitu. Oromummaadha jettee hin laaqamin shirkiini daangaa rabbii cabsitee yoomuun jiru milkiini. Waan baay'ee waliin qabna gaafa jireenyaaf du'aa muslimni irreeffachuuf akkamiin laga bu'a. Amantiin huccuu miti yoo feete lafa keessee yoo feete kan uffattu. Amantiin namas miti yoo barbaadde kabajjee yoo feete kan tuffattu. Yoo tokkummaa barbaadde dhugaadhuma qalbiini amantii kee jabeessimee sodaadhu rabbiini kalaama rabbii diigdee tokkummaan fidduun jiru irreechirree kee miti meetoo badhu yaatiru maqaa oromummaatiin nurraa dhiisaa fakkeessaa nama dhugaa barbaaduu fi ni mul'ata akka addeessaa isa bira waa qabuun rabbiin keenyan jaallatu yoo muslima taatee fi irreechis hin laallatu.